mootummaadhaas faarsaadhaan jiru. Jooharis abaaraadhaan jiru. Mootummaadhaas dhuguma isiin qabduun kaayaaf qoodi isaan qabaniin kaaf waan dalagan. Joohar garuu dhugaadhaa Oromoon dhuguma himaa jettu maraataa fi abbaatu itti aanee hidhata firaatu hidhata. Mucaa kana wajjin dalagaadhaa turree hogguu inni maraatee dhaqee fannoo keessaa zarraaf jiru namni dura dhaqee hidhachuu qabu anaa jechuudha. Ana mucaa sammuu wal dhooytee isaa mooraa fannoo keessa zammanee kaasee bira dhaabbatee achirraa zarraaf guju namni dhaqee qabachuu qabu ka duraa anaa jeeti namna. Jooriif yaaduun akkas. Jooriif yaaduun akkas. Namni aboo ifittin duulin mootummaa tanas halee sumaatu abi kufuun Oromoon kufuudha jee yoo abi cabe Oromoodhaa cabaa kursii jala qabaa jee iyyaadhaa ture. Arraan tana aare jettee gartee namni beelonni jee marnimaan dheedhii hin nyaatu. Joor keenya aara kee gara qabadhuutuma aangoo arra dhabdu borur kattaa. Dantaa dhuunfaa keetii jecha gartee qabsoo Oromollee gufuut hin tanii dhaabbadhu kana sin beeynu jee hidhachuudhaaf yoon haada fuudhee dhaqe sun badiidhaa miti tolcha nama isaa yaaduu akkas godhu. Mucaan guddaan garraa bahee maraatee mooraa Amaaraa keessa dhaabbate hay akkamitti fira dhaabbatee wallaala. Namni firaa namni olii yaadu akkamitti dhaabbatee wallaala. Obboleessa ka seenaa fi xureessee garagalee obboleessatti alagaa wajjin dhaabbatee dhagaa haruudhaa deemu ayyoon danda'e qabeetiin hasbii miidhakkaa'ee harka duubatti hidhee barbaachisuus uleedhaan garafee hanga inni qabbanaa'u taa'e hija jirta. Taa'e immoo aarii qabdaa taa'e immoo badii jirtaa jeetiin adabee alhamdulillah immoo amma qabbanaa'ee jiraan si'a.